Galatooma asham alaaman isaanii xinnaa guddaa jaarsaaf jaarti kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana kun Riittaa Shoodha. Har'as keessummaa jabaa ta'e tokko isiniif affeeree jira. Dargaggoo jiruuf jireenyi isaa muuxannoo ta'u yeroo gabaabaa keessatti wantoota babbareedoo hojjete muuxannoo isaa akka nu qoodu affeeree jira. Dargaggoo Mustafaa Dafoo jedhama. Dargaggoon kun maaliif affeerame? Eenyuun hedduun keessanii ni beektaniini. Mee ceesiftuu booda walitti haa deebinu. Gamoo gummaa daayirektingii fi istiidiyoo maraa to'achuudhaan Nimoonaa Riittaan har'as nafaana tura. Gamoo gummaa kaameraatiin Alamtsaa Girmaa qopheessaaf dhiyeessaan ani Riittaa Taaddalaati. Kan akkanatti na bareechee suufiiwwan babbareedoo biyya Tarkiidhaa fiduudhaan kan beekamu Abbukkii Pirootokool magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaar jalatti argama. Guddaa galatoomii jennaani Abbukkii Pirootokool Riittaa Shoo. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa ammayyeessinee pilaanii ga'umsa qabuun hoogganamne. Uummanni keenyas biyyi keenyas misooma lafarraa daran akka fayyadaman gochuun lafti lafee dugdaa ta'uusaa ni mirkaneessina. Lafa naannichaa seeraan ni bulchinaa itti fayyadamasaaf qorannoo bilchaataa ta'e gaggeessuun hojiirra ni oolchinaa raawwisaas ni hordofna. Lafa magaalaa fi baadiyyaa tajaajila misooma adda addaatiif oolu seeraan qorannee qajeelfamaa fi hojmaata biirichaan mirkaneessine qaama ilaallatuuf ni laannaa. Ni hordofna. Sirna teekinooloojii kaadaastaraa hojiirra oolchuun bulchiinsi fi itti fayyadamni lafaa akka ammayyaa'u kutannoo ni hojjanna. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Ashama nageenyi keenya jaalalaa fi kabajaa tabba ol ba'ee gaara gadi bu'ee qilleensa qaxxaamuree bakka jirtan marti naa qaqqabu. Akkam jirtu ijoollee fayyaa keessanii. Kun sagantaa qophii ijoollee karaa. Qophii ijoollee miti Riittaa Shoodha. Kotu. Kana gudoo. Daawwattoonni keenya tarii si yaadachuu danda'u jedhee yaada. Mustafaa Dafoo qophii ijoollee beeksisuudhaan daa'ima xiqqaa isa jalqabaati. Har'a waan inni gahu argitanii keessummaa kiyya. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya ceesiftuu booda walitti deemnee jirra. Ispoonsara keenya biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galateeffanna. Mustafaa Dafoo. Baga nagaan naa dhufte. Baga nagaan na eegdeera. Chiirsi haa jennu? Danda'a. Egaa jalqaba iddoo kana dhuftee gaafa sagantaa kee beeksiftu namoonni tokko rifachuus danda'u. Furdatteettaa guddatteettaa bara 2001 haga 2004tti televezyiina Oromiyaa beeksistoota qophii ijoollee isaan jalqabaa keessaati isa tokko. Amata hedduu duubatti deebina. Mee sirriitti uummanni akkasii yaadatu? Mee gaafa jalqabdu maal jetta? Ashamaa harka fuunee akkam jirtu ijoollee? Jaalalli keenya nagaa fi gammachuu bakka jirtan maratti sin akka qabu. Kun sagantaa qophii ijoollee torbanitti yeroo kanatti sin bira ga'udha. Dagate jettee? Mee yeroos carraa OBN seentee qophii ijoollee beeksisuu akkamitti argatti? Eeyyee nuti shanii. Khalid Musaa jira, Urjii Toofiq jirti, Lammii Abaata, Firaa'ol Kaffaaloo fi Mustafaa Dafoo ana shantaanee eegalle. Barataa kutaa 8 turanii yaadadha. Adaamaa lakkoofsa 2 jedhama manni barumsaas. Beeksisa baasee ture sagantaa qophii ijoollee namoonni beeksisuu barbaadu, barattoonni beeksisuu barbaadan jedha. Ulaagaaleen isaa jiru, umriinis jira. Mini miidiyaa keessatti nan hojjedha ture duree yeroo daa'imummaa akka ammaa kanaa miti. Informationii san dhagee deemnee galmoofnee dorgomnee gara ijoollee 100 wayii turre. Isa keessaa jaalalamneetti kan shan. Fuulduraaf illee gaazexeessaa ta'uu waan barbaadduuf na fakkaata. Xiqqaa taatee qophii ijoollee beeksisuudhaaf televezyiina Oromiyaa kan seente. Har'a garuu ogummaan biraa keessatti argamta. Yeroo si qabdii nu kennitee gaazexeessaa hin taate illee gaafa seenu abbaa seeraa yookaan immoo barsiisaa seeraa yuunivarsiitii taatee argamteetta. Fedhiin gaazexeessummaa keessa koo ture dur. Sanumarraa ka'eetti kan qophii ijoollee beeksisuutti ce'ee fedhii qabaadhus garuu barnootaan kutaa 12 irratti yeroo yuunivarsiitii seentu ogummaan ati barbaaddu ni guutama. Filannoon kee hangas mara hin eeggamu. Gaazexeessaa ta'uu barbaada of course. Garuu carraan nan qaqqabne seeraan yuunivarsiitii Adaamaatti ramadamee bara 2006 achi seenee jechuudha.
Namni akkaataa fedhii isaa yookaan immoo hireen al tokko tokko ofiishiitiif karaa si qabsiifti. Hiree isaa namni baay'een jiraatu waan ta'eef al tokko tokko miti. Waan ati barbaaddu normaalii qabxiin isin ilaala mana fakkaata. Qabxii gaarii osoo qabaachuu baattees loo kana yookaan seera kana argachuu hin dandeessu. Hin dandeessu. Qabxii gaarii qaba. Qabxii gaarii fiddeetti. Es guddaa ta'u abbaa seeraa taateellee amma leekcharii cimaa akka taate dhaga'een jira. Qophii ijoolleedhaan namoonni si beekanii gaafa jalqaba leekchar gochuudhaaf kilaasii seentu musteen maal ta'e qophii ijoollee har'aasitti waraabama. Akkas jedhanii mee dargaggummaanii fi leekcharii keessumattuu seera leekcharii gochaa jirta. Seerri immoo seerriif gaazexeessummaa kun waan baratamaa ta'e tokko hin jira. Oduu fi barsiisaan seeraa yookaan waa'ee seeraa namni dubbatu xiqqoo ishii umuriin isaa osoo deeme akka kiyyaa kan osoo faaxuu qabaate. Osoo haasa'ee fi osoo barsiise oduullee nama jabaarraa bareeddi. Seerris akkas waan jedhamu tokko hin jira. Ati immoo sammuu keetitu guddaadha malee ijoolleedhaan malee xiqqaa. Sirrii jettee garuu dandeettii fi beekumsa qabaatte taanaan kan barbaachisu dargaggeessa taatee osoo gara hojiitti seenteedha. Ani ilaalcha akkasitti hamma ta'e nan amana hamma ta'e nan fudhadha yaada san garuu moor bilchaataa deemta malee maatar godhee yaadu. Akkaataan itti qo'achaa turte maal fakkaata? Akkaataan qo'annaa kootii gaafa yuunivarsiitii seentu jireenyi yuunivarsiitii fi jireenyi alaa tokko miti. Namoonni yuunivarsiitii ijoolleen barattoonni yuunivarsiitii ni beeku irra caalaatti. Garaagarummaan barnoota yuunivarsiitii keessaatii fi alaa tokkoffaa tootalii sa'aan 24 keeti gaafa yuunivarsiitii seentu maatiin si bira hin jiranii namni si to'atu akkana godhi asiin bahe asiin seen namni siin jedhu hin jiru. Of dandeessee deemuu achitti jalqabdaan tokko tokko gaafa laattu. Sa'aa kee properly manage goonaan sirriitti yoo manage goote homaa rakkoo hin qabu. Anamma nan dubbisaa garuu sa'aatii gara galgalaa kana fa'a sa'aatii maybe akkan halkan qixxee ka'ee qo'adhasiin jechuu baatus sa'a sanitti nan dubbisaa. Ani maafan kaasiseeti al tokko tokko yuunivarsiitii gaafa seenu namni barattoonni hedduu teenshinii waan jedhamu jira. Zaa 24 ushumeedhanii dubbisuurraa kan ka'e over tension ta'anii osoo danda'anii yuunivarsiitii keessaa kanaaf hin jiru. Tooftaan qo'annaa keetii akkam kanan jedheef kanaaf amma barataan tokko tokko waa tokko yeroo 10 dubbisee forever kan qabatu hin jira. Tokko tokko immoo salphaadhumatti al takkaa dubbisee kan qabatu hin jira. Kanaaf hin jee zaa dheeraa dubbisuun immoo teenshin yookaan anxaayitii keessa nama gashaaf hin jee. Dhugaa itti ani akkaataa qo'annaa kootii kanan sirreesse sagantaa kutaa 9 ta'ee yaadadha. Sagantaa dargaggootaa hojii jira ETVdhaan kan darbu. Yeroo sanitti barattoonni yuunivarsiitii qabxii olaanaadhaan eebbifaman ni dhiyaatu ture. Yuunivarsiitii tokkoon tokkotti irraa jechuudha. Barataa waarii jiloo galgaloo maqaan isaa yoo sirriitti yaadadhu baadhee maal jedhee ture seeta. Jechi isaa sun sammuu kiyya keessaa hin baddu. Gaafa dubbistuun gariin akka waan gaazexaa dubbisuutti ilaala. Ta'anii kitaabarra mataa ofii gad qabanii. Amma hirribni isaan qabee achumatti fingil jedhanitti. Inni qo'annaan jedhamu. Qo'annaa jechuun waan dubbistu qabatu jechuudha. Waan dubbistu beeku jechuudha. Erga dubbistee booda maalan dubbisee jettee gaafa of gaafattee deebistu teessee barreessitu hubachuu kee gaafa beektu qo'attee jedhama. Malee akka kun nama bashannanaa fi gaazexaa dubbisuu maaliin kun qo'annaa. Tokko immoo sarara guutuu koomaadha hanga koomaatti namni sammuu keessatti gashuudhaaf rakkatu hin jira. Meen poointii isaa akkaataatti amma ati fakkeenyaaf seera kan baratte waan ta'eef lakkoofsi kun hin baay'eetti. Muraa xiqqaa keewwata guddaa lakkoofsa kanatu baay'ata waan ta'eef herreeguma naaf fakkaataan tokko barumsi seeraa kun. Herreega hojii. Isaafan jee guud qabxii olaanaa fiduudhaan fanniftee haftee. Fanniftee hafteen kun yaal tokko mudannoo tokko sitti himaa. Hiriyaa kiyya tokkotu qabxii olaanaa fidee gammachuu keessa jira. Maatii haadha isaatiif himuudhaaf ani xiqqoo ishee hin dandeenye waan ta'eef itti naa himii taanaan jedhee mucaa daamaa tokkos na waliin jira lama taanee haaloo jennee bilbille. Akkam jirtanii haadha bojaa nagaartanii yuunivarsiitiidhaa bilbilaa jirraa. Hiriyaa bojaati. Bojaan maal ta'e homaan taanee baga gammaddanii achumatti fannisee hafee eenyu fannise?
Maal godhee fannise? Akkasii miti qabxii fannise qabxii digirii fannise. Eessatti fannise? Yuunivarsiitii keessa. Maa achitti fannisaree? As fidee dhufanii mana keessatti diggisiilee qopheessee jira manatti fannifne. Yeroo gaazexeessummaa hojjettu sanii muuxannoo achi argatte silaas gaazexeessaa taatee itti fufne waan ta'eef eessa akka goote natti yookaan naa deebisi anaaf. Dhugaa dubbachuuf waa baay'ee nama fayyada. Ani waggaa gara 4 akkas 2001 2004 hojjedheen ture sagantaa qophii ijoollee. Sun maal na fayyade ofitti amanamummaa akka qabaadhu konfidensi jennu sana. Nama fuulduratti sodaa tokko malee akka haasa'uu danda'u. Akkasumas immoo waan barbaade fedhii koo miira koo salphaatti ibsachuu akka danda'u na fayyadee jira. Hojii amma hojjetaa jiru kan wajjin leekchar ta'u wajjin immoo. Firashummaan akka firash taate waan tokko waan beeksisu. Waan tokko waan beeksisu jiru. Seera wajjin wal qabatee haasa'uuf deemna. Ati ammaa si kaatee abbaa seeraa ta'uu dandeessu? Hin danda'ama. Maal ta'e abbaa seeraa yookiin abbaa alangaa ta'uudhaaf yookiin ogeessa seeraa tokko ta'uudhaaf keessattuu abbaa seeraa fi abbaa alangaa ta'uudhaaf dura barnoota seeraatiin digirii jalqabaa fudhatuu qabda. Ergasii immoo dorgomuu qabda deebitee gara ji'a 10 ni leenjita. Instituutiin jira kan Oromiyaas magaalaa Adaamaa keessatti almost waggaa tokko leenjitee abbaa seeraa ofiishaalii abbaa alangaa taatee ramadamtaa jechuudha. Ani immoo karaa opshinii lama qaba ture ogeessuma seeraati barsiisaa seeraa akaadamikalii itti fufuu waan barbaaduuf barsiisaa seeraa ta'e. Bravo. Egaa amma akka barsiisaa seeraa yuunivarsiitii tokkotti qofa osoo hin ta'in akka abbaa seeraallee wantoota namoota keessatti gaaffii ta'an tokko si gaafadha. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa ammayyeessinee pilaanii ga'umsa qabuun hoogganamne. Uummanni keenyas biyyi keenyas misooma lafarraa daran akka fayyadaman gochuun lafti lafee dugdaa ta'uusaa ni mirkaneessina. Lafa naannichaa seeraan ni bulchinaa itti fayyadamasaaf qorannoo bilchaataa ta'e gaggeessuun hojiirra ni oolchinaa raawwisaas ni hordofna. Lafa magaalaa fi baadiyyaa tajaajila misooma adda addaatiif oolu seeraan qorannee qajeelfamaa fi hojmaata biirichaan mirkaneessine qaama ilaallatuuf ni laannaa. Ni hordofna. Sirna teekinooloojii kaadaastaraa hojiirra oolchuun bulchiinsi fi itti fayyadamni lafaa akka ammayyaa'u kutannoo ni hojjanna. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Hayyuu walitti deebinee jirra. Ispoonsara keenya biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galateeffannaan. Mustee gaaffiin inni akka abbaa seeraa akka ogeessa seeraa akka barsiisaa seeraa tokkotti kana si gaafadhu. Seera irratti dhaddacha garaagaraa inuma daawwannaa jalqabumarraa kaasee gaaffiin nachi ta'u tokko hin jira. Madooshaa abbootiin seeraa qabatan takka hin jirti. Madooshaa san kaaftanii waan akkasitti gootan suni maal inni murtii kana yoo fudhatte fudhadhu yoo fudhachuu baatte madooshaadhaan mataa keessa si dhoofne dhaboo al tokko wantoonni akkasumatti biyya alaatti darraafdi ta'anii fudhatamanii dhufan hin jiru. Tokko akka Oromoo tokkotti gaafa laaltu sirna gadaa keessatti illee alangeen hin jirti bokkuun hin jira murtiin gaafa. Waan akkasii kana moodifaayi gochuun hin danda'amu. Tole Rita gaaffii kana osoo abbootii seeraa gaafattees natti tola. Garuu akka barsiisaa seeraa tokkotti kanan dubbisarraa tarii burrusni abbaan seeraa qaba tokko maal indikeet godha yookiin maal agarsiisa. Barteerraa dhufe baay'ee barteerraa dhufe yeroo jalqabaatiif bara 1789 itti aanaan pirezidantii Ameerikaa yeroo sanii John Adams Thomas Jefferson ture pirezidantii jalqabaa itti aanaa ture yeroo san seeneetii New York keessa gaggeeffame keessatti burrusan naamusa itti qabsiisuuf fayyadamee ture. Eessaa fide? Jalqabumaa qabatee siine. Burrusa sanitti fayyadamee turedha. Achirraa qabee kastamarlii abbootiin seeraa dhaddacha kamii jalqabsiisuufis ta'ee xumuruuf okshin irrattis barri itti fayyadamu. Amma fakkeenyaaf caalbaasii irratti burrusa kana abbaa seeraa qofaa miti kan itti fayyadamu. Gurgurameera bitameera jechuudhaafis xumurameera jechuudhaafis itti fayyadamu yeroo baay'ee. Abbaan seeraa tokkos dhaddachi jalqabamuusaas xumuramuusaas muramteen jirti miti. Isaaf itti fayyadamu. Burrusa yookaan madooshaa tana nu rifachiisaa jirti waan ta'eef gara alangaasii akka gara sirna gadaatitti kan biraa gubbaa teettanii abbootii seeraa
gubbaa teessan abbaan dhimmaa yookaan hawaasni guddaan uummata seera kabajuudhaaf yookaan seera barachuudhaaf dhufe sun daka jira. Silaa seera kabachiistan waan ta'eef gubbaarra maa akkas teettan walqixxummaa kan hojii wal qabate qixxee teettanii murtii kana kennuu dandeessanii maal agarsiisa kunoo? Abbaan seeraa teessoon isaa ol ka'uunsaa parpasii biraan qabu. Gubbaa gaafa inni ol ka'u simpilii maal gochuu danda'a? Kutaa dhadhachaa san to'atuu danda'a. Himataanis jira, himatamaanis jira, maybe namoonni ragaa ba'anis jiru, namni biraas jiraatuu danda'a kan ta'e dhaddacha san daawwatu. Isaan ijuma tokkoon bakka mijataa ta'ee laaluu kontirool gochuu danda'adha. Gubbaarra taa'uun keessanis seeratu achirra taa'e malee namoota sanatti. Seerri immoo yeroo hunda? Seerri immoo olaanaadha waan ta'eef gaafa abbaa seeraa taatu maal seeta? Mirga namaa irratti murteessitaa, jiruu namaa irratti murteessitaa, qabeenya namaa irratti murteessitaa. Abbaan seerummaa baay'ee hojii ulfaataa fi kabajamaadha. Garuu teessoon isaanii akkas ka'uunsaa tokkoffaa kabajesi akkas hin jedhe immoo irra caalatti kontirool gochuudhaaf. Filaas seeratu gubbaarra jira malee namoota ni gubbaarra jira malee namoota miti. Hayyee inni kan biraa abbaan seeraa kunneenii fi namni ogummaa fayyaarra jiru kun waan badii gurguddaa akkasii gaafa hojjetu fakkeenyummaa isaa bal'aa waan ta'eef kabaja guddaa isinii qabna waan ta'eef rabbii gaditti isin waan barsiiftan hagam tokko gochatti akka jijjiiramu gootanii barsiiftan. Kam seetaritta gaafa barsiisantu akka kaarikulamii barnoota biyya kanaatti seerri waggaa 5 kan barnoota seeraa waggaa 5 barata. Yuunivarsiitii barnoonni seeraa itti kennamu dhaqxee yuunivarsiitii dhuunfaatti hin kennamu. Amma kun waan baay'ee hambisuudhaaf kan taasifamedha. Yuunivarsiitii mootummaadhaan rikognaayiz ta'e. Yuunivarsiitii mootummaa keessatti kennama. Waggaa 5 barataa. Waggaa 5 keessatti saayinsii seeraa barataa. Seera biyya kanaa barataa. Seera addunyaa barataa. Seera idil addunyaa international laws hin barataa. Akkuma walii galaatti jechuudha. Seera hunda barattee baata. Ergasii booda gaafa instituutii seentu naamusas adeemsa hojiitis instituutii keessatti kennama. Okay. Tibba kana abbootii seeraa juntaadhuma kana hojii wal qabatee waa tokko sitti hima. TV irratti gaafa akkas abbootiin seeraa akkasii maaloo ta'anii miiliyoona 200,000 maaloo kana baasuudhaaf waa akkasii dalagan jennaan tokkotu antee duraani daanyaa ibalaal shaanyaa beekna. Amma immoo daanyaa ibalaal miliyoon ta'e. Maali mudannoo kana hojii wal qabsiisee waan yaada dhabeette abbaa seera dhabeeki kabbeedhama. Wiixata hanga jimaataatti Finfinneetti hojjeta ogummaa kana. Qe'ee keessatti sangaa kana balbala irratti hidhanii faagulloo furushkaa kana kennanii gabbisuun kun hin jira. Innaa qotiyyoon 2 wal bira dhaabatanii tokko dilloo ajaa'ibaa kana qaba shaanyaa kana. Tokko immoo hin qabu. Badheedhaa inni dilluu qabu namicha kabbeedhamu kan abbaa seeraa kana gaafa argu hin gangalata. Lafarra gangalata. Amma qotiyyoon dilluu hin qabne kun erga namichi darbee booda maal taate qotiyyoon nana gaafa kabbadaan dhufu lafarra gangalataa kaarreetitti jedhaan erga inni darbee booda lafarraa ka'ee qotiyyoon dilluu qabu sun ati gooftaa kiyya dilluu hin qabdu. Dilluu amma kana baadheen abbaa seeraa fuuldura dhaabadhaa'ee. Wantoota murteessoo ta'an barataan seeraa baratuu fi qabatu beezii ta'e maali wanti beezii ta'e? Kaayyoo qabaattee ijoollummaa irraa abbaa seeraa ta'uu barbaada, ogeessa seeraa ta'uu barbaada jettee kaatee gaariidha. Nama haqaa ta'e. Nama haqaa, nama uummata kiyya seeraan haqummaan tajaajilaa, uummanni kiyya miidhameera nama jettu osoo taate bareeda. Garuu teeknikalii haasofnu barataa qabxii gaarii fidee seera ni barataa. Abbaa seeraa ta'uudhaaf garuu akkuma reefsin jedhe ilqiisuu seenuu qabda. Inistituutii leenjii ogeessota qaamolee haqaa fi qorannoo seeraa. Inni naamusa irratti sirriitti hojjetu isaan. Gaafa seentu inumaa yakka irraa bilisa ta'uu kee, gaafa dorgomuuf dhaqxu yakka irraa bilisa ta'uu kee, naamusa gaarii qabaachuu kee, ulaagaalee kaawwaniin alatti jechuudha. Ulaagaalee barumsaatiin alatti. Sansan laallattee istriktilii seenta. Achi keessatti immoo ji'a 10 jechuun yeroo bal'aadha. Hiriyoonni kiyyaas jiru amma abbuma seeraa kan ta'an, abbaa alangaas kan ta'an kan waliin baran kan akademikalii asuma taa'afu malee. Isaan gaafadhu strictlyidha. Naamusa irratti instituutichi kan hojjetu jechuudha. Achitti sheep ta'anii bahu. Irra caalatti immoo akkuma ta'etti ogeessonni abbootiin seeraa
badii garaagaraa raawwatan naamusaan alaamusummaan ni jira. Isarratti immoo inistitiyuutii sirriitti hojjetuu qaba jedhee yaada. Akka rikomendeeshinii tokko. Isinis gaafa barsiiftan sirriitti naamusa kanarratti nu barsiisa. Isaan hin jirre waan ta'eef. Ati gaa'ii murtee ogummaa seeraa barsiisuu cinaatti illee aartii Oromoo keessatti gahee guddaa ijoollummaa keetirraa qabdee akka gootiin beeka. Mee aartii Oromoo keessatti hirmaannaa naatti dabarsitee maal fakkaata? Kanuma wajjin wal qabatee paarlaamaa daa'immanii keessatti illee pirezidaantii taatee hojjetteetta amata hedduu. Ogummaa hedduu keessatti hirmaattee jirta. Uummata kanallee bifa bareedaa ta'een ijoollummaa keetirraa qabee hanga ammaatti akka gaariitti tajaajilaa jirta. Kanarratti mee waan dabarsitee nu qoodi? Paarlaamaa daa'immanii gaafuma osoo TV Oromiyaa hin seeniin dura gaafas barasan paarlaamaa daa'immanii biiroon dhimma dubartootaaf daa'immanii hundeessee ture magaalaa Adaamaatti jechuudha. Yoo san dhimma hojjetaaf hawaasummaa jala ture itti gaafatamu onniinsaa istiraakchariinsaa kutaa 7 natti fakkaata. Waggaa tokko itti aanaaf yaa'ee waggaa takka immoo itti aanaa pirezidantii waggaa 2 immoo pirezidantii ta'ee tajaajileen ture. Kaayyoon isaa irra caalaatti daa'imman dhimma isaan ilaallatu irratti isaanumti haa hirmaatanii qajeeltowwan 4 chaartarii mirgaa fi namooma daa'immanii mirgaa fi nageenya daa'immanii kaasu. Itoophiyaan kan mallatteessi jira. Waliigaltee san keessaa tokko konvenshinii fi chaartariidha. Chaartariin sun immoo kan mirgaa fi nageenya daa'immaati. Achirratti illee bu'uura keettee waan bareedaa hojjettee jirtu waan ta'eef galatoomis siin jaa. Akkuma reefsin jedhe daa'imummaarraa hojii aartii keessatti hirmaatu hojii gaazexummaa nan jaaladha ture. Miidiyaa keessatti nan hirmaadha. Diraamaa garaagaraa nan hojjedha. Walaloo nan dhiyeessaa hiriira irratti waan baay'ee ture. Fedhiin jira. Baay'ee isaa gara aartiitti jirtaa iyyuu beektee. Yoo sankaa dur kaa jedhe. Diraamaa tokko irratti hirmaadheen ture. Bara 1998 akkas 9 jidduu fiilmii tokko irratti hirmaadhee jira. Fiilmii YouTube irra jiraatu nulu fiilmiin suni. Naasir Ahmed ture daayirektara amma holqa Soof Markees arkeoloojist maal ta'e hojjetu jira. Innis ba'ee jechuudha. Duumessa Barii jedhama. Duumessa Barii mata dureen isaa gaafas eelaa fi tarii gatii harkaa fiilmii 2 tokkotu jira. Yoo san hojjedheera fiilmii san fedhima aartii irraa ka'ee jechuudha. Hagasiyaas immoo barnoota irratti kan xiyyeeffannaa godhee diraamaa tokko diraamaan tokko addaan citee ture kan Oliyaadiin hojjetame. OBS irra deema ture? OBS irratti. Dambalii. Achirratti illee hirmaadhee? Dambalii irratti illee hirmaadhee ture. Addaan citee diraamichi sun achirratti hirmaadhee jira. Beeksisoota garaagaraa irratti maal. Hayyee kabajamtoota daawwattoota kennaa ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu marsaa lammaffaa gaaffilee xiinsammuudhaan isin eegna. Riittaa Shoo. Hayyee kabajamtoota daawwattoota kennaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Ispoonsara keenya biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galateeffannaan marsaa lammaffaa irratti argamna. Tokko akka 10 lakkoofsa jaalattu natti. 4 haa ta'u. 4. Haayilii Looyaal. Amanamuudha. Amanamummaa kanarratti akkam? Amanamaadha. Qorannaan kun riisarchiidhaan riisarchiin beektu waan ta'eef waa tokko irratti gaafa gahu parsantaa hedduu namoonni amala akkasii yoo qabaatan joot daawun ta'e waan ta'udha. Namni amala ofirratti hin beekne illee akkaataan ergasii ofiitti ilaalu hin jira waan ta'eef. Lammaffaa irratti 3. Positive thinker. Positive thinker. Yaada gaggaarii, yaada bishaa. Amala san nan qaba. Tokkoffaa wanti hunduu gaariidhaaf jedheen amana. Lammaffaa immoo wanta tokko yoo ilaaltu badaa isaa qofa ilaaluu hin qabdu. Lammaffaa immoo every cloud has a silver lining jedha jechuun tokko Ingiliffaan. Muudannoon badaan or muudannoon gaarii miti jettu hundi waan gaarii of duubaa qaba. Liningiin isaa waan gaariidha jedha. Na kanatti kan waan badaa keessaa waan gaarii fuudhu, kufaatii keessaa cimina, kufaatii keessaa jajjabina, or kufaatii keessaa kaayyootti cichuu fa'aatti nan amana. Bravo. Isa sadaffaa? 9. Falmii jaalatu, falmachuu jaalatu. Nama falmuudha, falmachuu. Keeyin falmuudha?
Ogummaa kootitu waliin gaafa abbaa seeraa taatu yookiin falmachuu kuni tarii aayidiyaa rees gochuu kana wajjin wal qabatee al tokko namoonni waan jiru hunda callisanii fudhachuudhaan dhugaa akka ta'ellee beekanii waan isa irratti odeeffannoo dabalataa yookaan waa'ee nama haasa'uusanii haga sammuusaa beekuudhaaf rifiuz godhan dibeet godhanii jiru. Fakkeenyaaf yaadadha gaafa kutaa 3 baradhu abbaa moo haadhatu caalaa jedhanii tooppikii wayii nu dhiyeessan. Akka carraa obviously haadha caalaadha namni baay'een karaa kamiin mo'atuu danda'a falmii kan ogummaa kee hojii gaafa wal si qabsiisu abokaatoo kan xabaqaa warreen jedhamu kun dhugaan bakka fuulduratti jirutti maallaqni waan isaaniif kaffalameef qofa akkaataan dhugaatti falman jiru dhugaarra akkaataan itti dhaabatan jiru falmatanii mo'achuun dhugaa argachuu jechuudha kan jedhu kana ani dhugaan akka hin jirre osuma beekanii falmachuu kana persoonaal akka namaatitti naaf hin ta'u. How far is positive? Amaluma hojichaati. Amaluma hojichaati jettee garuu kan si dinku abbaatu caaladhee mo'adheera. Hin falmu dhugaan bakka tokko jira. Inni kun godheedha kun immoo hin gooneedha. Garuu yookiin godheera yookiin goone. Lachuu garuu tokko godheera jedhee falma tokko immoo hin goone jedhee falma. Osoo wantichi osoo dhugaan bakka jirtu osuma beekamu namichi faallaa falmee mo'ate taanaan dhugaan achi jirti jechaadha. Dhugaan achi jirti. Ragaa qabatamaa ta'e tokko dhiyeessitee seeraan falmitee abbaa seeraa amansiiste you are the winner. Amazing. Yaada koo jireenya. Kaatu nan ta'a. Barsiisaa seeraa Mustafaa Dafoo turtii bareedaa taasisaa jirra. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu marsaa isa xumuraa marsaa sadaffaa gaaffilee mallattoodhaan ibsuudhaan isin eegna. Riittaa Shoo. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa ammayyeessinee pilaanii ga'umsa qabuun hoogganamne. Uummanni keenyas biyyi keenyas misooma lafarraa daran akka fayyadaman gochuun lafti lafee dugdaa ta'uusaa ni mirkaneessina. Lafa naannichaa seeraan ni bulchinaa itti fayyadamasaaf qorannoo bilchaataa ta'e gaggeessuun hojiirra ni oolchinaa raawwisaas ni hordofna. Lafa magaalaa fi baadiyyaa tajaajila misooma adda addaatiif oolu seeraan qorannee qajeelfamaa fi hojmaata biirichaan mirkaneessine qaama ilaallatuuf ni laannaa. Ni hordofna. Sirna teekinooloojii kaadaastaraa hojiirra oolchuun bulchiinsi fi itti fayyadamni lafaa akka ammayyaa'u kutannoo ni hojjanna. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Hajii kabajamtoota daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo televezyiina afaanaatiin daawwachaa jirtan marsaa sadaffaa irratti argamna. Ispoonsar keenya biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galateeffanna. Mustee Tarnurfees garnatti naannoftaa amma suuraa daawwattoonni keenyaa fi nuti agarru. Kompiitar. Deebisii fuula kee. Suuraan inni jalqabaa. Abbaa seeraa? Oh, mallattoodha namitti madaalli fi ispoortii qabattee Lady Justice. Bravo! Lady Justice. Adda gosti wanno kun jira Lady Justice namitti jira. Meen illee hin jira. Maaliif maan Justice jedhamu dha? Maan Justice maan hin jira. Haya suuraa lammaffaa ilaaluuf jennaa Tarnurfees kompiitar. Okay. Deebisi fuula kee. Suuraan lammaffaa. Madaala. Tarnurfees suuraa isa xumuraa kompiitara. Mustee deebisii fuula kee inni xumuraa kana deebisnaa dhibba keessaa dhibba argattee jechuudha. Shelfirraa kitaaba fuutaa kitaaba. Library.
Library seerati. Library seera. Bravo Mustee. Waan bareeda dhibba keessaa dhibba argatteetta. Mee librariiwwan baay'ee ogeessota keenya seeraan beekumsi isaanii idil addunyaa akka ta'u kitaabileen seeraa saayikooloojii wajjin wal qabatan illee hin jiru. Waan baratiin caalaatti nama ta'uudhaan dhugaadhaaf akka hojjetan kitaabileen hedduu hin jiru. Kitaabni yookaan librariin seeraa kophaatti adda ta'e yookaan kitaabileen manneen yookaan yuunivarsiitii keessatti isin itti barsiiftan gahaa hin jiraa moo fuulduraaf maal ta'uu qaba? Kitaabileen gahaatu jiru. Yeroo ammaa kanatti immoo keessattuu intarneetii daawunlood godhachuu dandeetta. Salphumatti bilbila keerraa gaafa konnekshinii qabaatte daawunlood godhuu dandeetta. Thank you. Dhumarratti ergaan ati dabarsitu maanni ati gaazexeessaadha, hojjetaa fiilmiiti, barsiisaa yuunivarsiitii. Akka waliigalaatti ergaan ati qabdu maanni fuulduraaf maali si eegna? Aartii keessa fagaachuu hin barbaadu. Ammas diraamaa dhedheeraa hojjechuu irratti. Ammas diraamaa wayii olaad qabatee dhufaaran itti fakkaata. Isa irrattis ogummaadhaan wal qabata. Bravo. Kanaaf carraa addaa qabna jechuudhaati. Takka barsiisaa waan taateef fiilmii tiyaatirri aartiin keenya maal akka fakkaatu beektu waan ta'eef seeraan deeggaruudha keessatti illee iddoo guddaa ni qabaata. Waamicha keenya kabajuudhaan Riittaa Shoo Adaamaatti argamtee muuxannoo bareedaa dargaggoota kennaaf waan qooddeef durii qophii ijoollee irratti wal beennaa amma neen jira jettee daawwattoota keenya wajjin illee wal arguu keetiin guddaa galatoomi siin jaa. Galatoomi sirriitti. Hedduu galatoomi.